الحمد لله فارو ربي كينيا وندنو وانقبو قود والإنجينيان ربين قلبي أمتا والبرنوف كينيان وامي واللقايديو في فقينيا والكبي والبرنوف كينيان غرانسي قبتي أدووتا كينيا أما اللي يوم سجو درقام فجوتينيا سينا رحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز فاعلم أنه لا إله إلا الله والقائل أيضا شهد الله أنه لا إله إلا الله والقائل أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والصلاة والسلام على خير الأولين والآخرين حبيبنا وخليلنا محمد بن عبد الله إمام الأنبياء والمرسلين القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الدين obboleewwan kiyya kadhiiraa dubara kafagoo fi dhihoo jiraattan kan barraa fi bahara keessa jiraattan bakka jirtanitti nagayaa fi rahmanni tolaa fi qananiin isaa isin bira haa jiraatu ija rahmataatiin rabbiin isin haa laallatu inshaa Allah darsiin keenya har'a wanni inni tokko je'eerraa jalqabu qabeenya hogguu namni harkate hattuun hatuu hin dandeenye kan dhibeen itti dhufuu hin dandeenye ka duniyaa akhiratti abbumaa wajji jiraatu kan rakkoo fi bal'oo keessattis abbaa wajjin jiraatu kan ganda lamaanittuu abbaa wajjin turu kan qabrii keessattis nama fayyadu eega mataan addunyaa irraa deeman illee maqaadhaan nama fayyadu inshaa Allah kana tokko jennee jalqabna darsii keenya keessatti odoo darsiin jalqabne deebine salaamtaa warra jannataa walirratti salaamanna kan onne irraa buqqaate qilleensa rahmaan yaabbatte bakka jirtanitti isin irratti haa roobdu سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أبلغون كينيا رب العالمين كتاب إساء خيست أكجأو فاعلم أنه لا إله إلا الله بخي أنا ما بكم سرام الجاو يا نما وابرتشون إرام الجاو يا نما علمي برتشون إسرى برباتشسو كان إيرتاتي دبرتاتي baradhu laa ilaaha illa Allah tokkummaa rabbii odoo arrabaan hin qaraane otoonii fi ajaja isiin ajajju hin fudhanne otoonii fi dhorkaa isiin dhorkitu irraa hin dhorkamne dura keeysoo isii gadi bu'i ma'naa isiitii fi ajaja isiitii fi dhorkaa isiitii fi ulaagaa isiin if keessatti haammattee qabdu sharxiilee isii hundumaa'u arkaana isiiti waliin baradhu jaa rabbal aalamiinaan akkasuma ammaas namni beekumsa qabu eega rabbal aalamiinaati eega malaa'ikaati inni sadarkaa sadaffaa irratti argameeti tokkummaa rabbiitiif ragaa bahuudhaaf sadaffaa ja'ama biqawlihi ta'aalaa shahida Allahu annahu laa ilaaha illaa hu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أكنا جاء رب العالمين أبلغون كين رب العالمين أتوني في أوما إساخنا أمته تقوم خيرغان أبها إنجئن وفي إساتي فرغا إفي به شهد الله أنه لا إله إلا هو أن رغان إفي به أنا ملي خلفا في سمي خيست gabbaramu kan durii fi ammatti ganaallee gabbaramu hin jiru ana male gabbaramaan haqa
أنا ملي هنجرو جئ وفي فرقاء في به لما فا والملائكة ملائكات إيغسي تقوم ما سارقا به نمني بكم برته نمني علمي ربي برته صدركا صدفارت مو إساف رقا به وأولو العلم قائما بالقسط جئ warri beekumsa kan names warri haqaan dhaabbatu kan demokraasii haqaa beeku tokkummaa isaa lafaa fi samii keessattis ragaa isaa baheeti jira akkasuma ammas rabbal aalamiinaan akki jedhu yarfa'i illaahu alladhiina aamanuu minkum walladhiina uutul ilma darajaat ilma namaa keessaa kan rabbal aalamiinaan sadarkaa isaa if biratti ol fuudhu duniyaa akhiratti aangoodhuma hin qabne kan kennuuf kan sadarkaa isaa guddisee if biratti ol fuudhu yarfa'i illaahu alladhiina aamanuu minkum warri keessaa fi duubaan tole kajachaa fi hojiin tole kan dhiiraa fi dubartiin tole kan lubbuu fi qabeenyaan tole kanaan if biratti ol fuudhaa je kana keessaayis kan ol fuudhu if biratti calleessee keessaa warruma dhugatti isa dhugoomse kana keessaa kan ol fuudhee sadarkaa isaanii ol guddisee if biraan gahu walladhiina uutul ilma darajaat warreen beekumsa kenname warreen ilmii amantii barate warreen ilmii duniyaa fi akhiraa walitti haammat barate kanaan if biratti ol fuudhaa ajaa rabbal aalamiinaan darsiin keenya irra kanarraahi tokko jennee jalqabna inshaa Allah ومن أهم فضائل العلم الرياضيسان تجعلتو علمي دا كان علمي رابرتون دركما جتون علم كن وابرتون كن قبين رب العالمين أنبيوت هفكن قبين أنبيوت هفكن سن نمني إرادالو نم علمي برتك وفجتشو دي مربي إنه إرث الأنبياء علمي براتون قبين أنبياء داف رب العالمين أنكن إرادالو فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنبيون إرقمتون رحمن لم يورثوا هندال چفمن درهما ولا دينارا قرشي في شلنگي سندال چفمن maallaqa dhahabaatii fi kan meetaatis hin dhaalchifamne wanni isaan dhaalchifaman maali jannaan wa innamaa warrathul ilma wanni isaan dhaalan ilmiidha jechu beekumsa dhaalchifaman isaan eenyutu isaan dhaale anbiyoota sahaabotaatu isaan dhaale waaheltoota gaggaarii halkanii fi guyyaa isaanii wajjin jiraatuutu ilmi gaarii nuura ifa duniyaa fi akhiraadha irraa dhaalanii dhaaltuu isaaniitti nuu kennaadha ulamaan walirraa dhaalaa hardhaan gayan nus kana tokkoof lama jenne wal biraan geenye wal dhaalchifnaa jechu faman akhadha bil'ilm faqad akhadha bihadhin waafir namni ilmii barate namni qoodaaf hireen hojii isaa qoodaaf hireen jecha isaa qoonni duniyaa irratti kennameef ilmii namni ta'e qooda guutuu irdhina hin qabne argate duniyaa fi akhiraa milkaawee jechu min irsil anbiyaa dhaaluma anbiyoota irraahi fa'anta al'aana yaa nama ilmii baratuudhaaf hawwii qabu kan dhiira taate dubartii taate kan lubbuudhaan har'a jiraatte al ardhaan tana keessatti fil qarni al-khamis 10 jaarraa 15ffaa kana keessa yaa nama lubbuun jirtu ka dhiiraa fi dubara taate idhaa kunta min ahli al-ilm warra beekumsa carraaqatee baratee argateerraa yogguu taate ati eenyurraa taate ترث محمدا صلى الله عليه وسلم ارجم ربنا مدال الراتات كبين رب العالمين
calleeffatee nama amanatti kannate ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam beekumsa ergamaa rabbiitiif rabbi kenne jibriil fideefsan ati kan irraa dhaale taate yaa nama ilmii barate ka dhiira taatee dubartii taate kana baratte ergamaa rabbii dhaaltee jechu qabeenyi ilmii ergamaa rabbii irraa dhaaluurra caalu duniyaa fi akhiraa numan jiru obboleewwan keenya ka imaana دوبا ومن أكبر الفضائل الرجالتون غرغدون وان المنامات الربين كنانيسه خنا ولهم نوبلون كينيا أن الإنسان يتوسل به إلى أن يكون من الشهداء علمنا ما توك حقوني في علمي براتو حقوني في حلال في حرام أدان بيان فتي أدان ببافتو yeroo waajibaa fi sunnaa addaan baafatu yeroo waan jibbaatii fi makruuha hundaa'u addaan baafatu yeroo haqa gabrootaatii fi haqa rahmaan addaan baafatu yeroo haqa hayawaanaatii fi haqa insaanaa addaan baafatu baratee irra ga'ee jechuudha yatawassalu bi ilmi kanaan ni gaya eessa gayaan ilaa an yakuuna min ashuhadaa gara rabbiif warra ragaa baheerraa tahuutti gaya ala alhaqqi haqarratti warra ragaa bahe waddaliilu qawluhu ta'aalaa ragaan dubbii kana jecha rabbal aalamiinaati shahida allahu annahu laa ilaaha illaa hu rabbal aalamiinaan ifiifu ragaa ifii bahe ani tokko kan biraana cinaa hin jiru kan haqaan gabbaramuu waa sadii keeysatti jedhe sadeen kana keessatti rabbi tokko taanaan waan biraanu man gaafatin khalqan wa mulkan wa abida wa umuu keessatti rabbal aalamiinaan huwa alwaahidu isa tokkicha namni isaa waliin tichicha uumunu man arkamu addunyaarra lammaffaa wa mulkan aangoo haqaa lafaa fi samii keessatti himaturra namni isa qindeessee itti aanaa isaa ta'uu numan jiru ka isaa waliin qindaawee takkaa muummee biyya keessaa ta'ee yookaan muummee biyya alaa ta'ee itti wajjin amrii qindeeffatu numan jiru jechu wa mulkan aangoo haqaa qabaatuunis rabbi isa tokkicha waa abiida gabbaramuunis namni isa cinaa muka tahee dhagaa tahee halkan tahee guyyaa tahee qabrii tahee qubbii tahee aduu fi ji'a tahee urjii tahee gaalaaf looniif re'ee tahee uumaan takka ka isa cinaa gabbara haqa godhatte numan jiru jechuudha waa abiida gabbaramaan haqaa isa tokkicha je'eeti rabbal aalamiinaan ragaa ifii bahe